Tole shamar kafune kabajamtoota daawwattoota leessaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo isiniin jenna. Chaanala leessaa mul'unaa faamiliitii faaraa warri taata subscribe gochuun gara keenyatti makamaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Akkasuma warreen nafaana jirtanis laayikii dhugaatii na dhaggeeffadhaa daawwattoota kiyya isiniin jenna. Ture nyaachuutti jira caccabsaa yookiin immoo maal jedhama caccabsaan hin beekan jechuudha bageetaa Yesuus Kiristoos yoo qofaan kiyya nyaadha. Biiftuun erga akka hooshi bira galtee qofaan jirachuudha. Erga akka hooshi bira galtee biiftuun torbee lama fixee sadaffaadhaaf deemti jechuudha. Gannachi babbaati jechuudha. Otoo nan diduu giddiidhaan jechuudha. Mul'unaan ergaa hojiidhaaf manaa bahee torbee tokko fixee jechuudha. Laala anaa fi mucaa kennaa bichaatu jira jechuudha. Kennaa afaanan jira. Ollaanis jiru. Halkan edaa waan ta'e qoxoxoxoxot goonaan jechuudha. Irriba malee bula jechuudha. Garuu immoo wayyaa ofitti qabachuudha. Karaa ciree, karaa laaqanaa, karaa irbaataa waanuma cimaa nyaadhachuudha ijoolleen. Na jaarsi manaa bareedaa akkatti namaamee jetti. Ahaa. Xaafii diimaadha. Kana jaarsi manaa baanaan isafa. Kennuun kotoo nafaan nyaatee bareeda ture. Garuu nama yookaan hin qabu. Gaaf jaarsi manaa bareedaa akkatti namaamii jetti. Erganni deemee jechuudha. Marqaan na nyaadheedha. Marqaan na nafu, caccabsaan na nafu, qinceen na nafu. Waan mannisu iyyuu hin qabu. Hojjedhee nyaadhachuudha. Inni bakka deemutti hin nyaatu. Otoo hin nyaatiin taa'a. Isa. Hojii abdeeme. Makiinaa keenya irra hojjeta. Shufeera ta'ee jira. Galata waaqayyoo. Makiinaa keenya sana shufeerri mul'unaadhaa raddaatiin obbolaa umsaa jechuudha. Torbeetti galu hojjetan nagaadhumaan. Nagaa animmoo taa'ee nagaa isaaniif kadhadha jechuudha. Nagaan kadhaaf. Nagaan galchi yaa waaqayyoo. Nagaan baaste nagaan naa galchi. Nagaan bulchite nagaan naa oolchi. Nagaan bulchite oolchite taa nagaan naa bulchi. Kana qofan kadhadhaaf jechuudha. Kadhannaa dhugaa. Inna maqaan na nafu asal busane udan calaksu maka abbaan of yaalu malee irsin gataan dubartiin of gateetteetu irsi gataan maka ana fi mun naku anya dagetem gole anya duwe mama nyanne shufere bakka sene hunda nyaata sinitti ma dhaggeeffadha. Unqulaal itti gittim gaani nyaat naan jamduna
nyaadhu dawalee nyaadhu qopheeffadhu. Biiftuun garuu huncinni galchee torbee lama fixxee sadaffaadha. Kennuun koo immoo asuma walitti ho'isna jechuudha. Ni kun hunciisan kaan amma namichi akka dirriba jaallatutu argitan. Ageessanii wanti nyaata na dhorkumaan homaa hawwiin na hojjate hawwiin garuu na bira jirti. Yeroo gabbaasuun qaba isiin garuu viidiyoo hojjechuun jaalatti. Anumatu waan inni jechuun qaba kanaaf waan inni jechuun gadi baasaa jechuudha. Barumsa galii barbaaddi barumsa galchifanii inni barumsi baname jechuudha. Kota nyaadhaa jiru. Biddeen sinnaan nyaadhu jechuudha. Biddeena sinnaan nyaadhu tokko kooti shaayiin itti nyaadha jechuudha. Farsoo yoo jiraate farsoo itti nyaachaa nyaadha jechuudha natti tola. Waldaa deemuufanii. Ollaadha bunni danfeera isa dhugeen ani kawwii waldaa keenya deemna jechuudha. Abbaan biiftuu kanarra viidiyoo koo irratti dhufu jechuudha. Sababbiin isaa maaliif seetan? Tokko arrabsoo namaatiin dubartoota hinaaftootaaf jedheet koomentii dubbisee dide. Lammata hojiidhaafuu deemeera nu kanarra hojjetu jechuudha. Innaa anumas hojjeta jechuudha. Anuma
bokkaan rooba ma jibbisiisa dhugaa bokkaan roobaa jira